Frankallo ya shan an gibe jadi boro gabbe boy pente ko fasda mana waji da gidebi atitti iji ila dagay iyuki akana nan tikesin bente man tikesin ka bani bo tabar gize tiktok live rufte ni bo tabar ana fitu walin dubata waye bente na okay aye sirayna wala lakin in line اوكي الخيتاي 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 دويدا نكوتي برتاني كيسا دويدا سي هاتشيتو دغاي اسلام ما بارتي بنتيرو نانا باركنتي ايه اتي ابا ساكا غورتا بكا اتي بوتان كنجو كينغي كمال عبد الله اجي فموجيتو اكمي سبورت انا غود يا كينغي وبنجتا انا غود سو جرتا براتو غنغاري شهادتي الحمد لله يا رب غري شهاده خنا غوت غلني صفاته يا ربي كيا غري كمال خنا غودين لا لتنيني غري شهاده اكسر غري تيتو مالي غري تيتو غري تيرا نغافتين كمال خلاص في تاكيد اجنده دفتي بقى استاذ نصر نقاني بيس أكما أجندة بدو هات أجندة شيطان والله أجندة بدو ماني أمو ميرا كنت ماني أبو نلان الرفسين ما كايسين الرفسين شيطان دينا ولينا كمين مريا دانما أجيجانا الرفسين ولينا كمين مريا شيطان أنجي أبو تاي ونقين سيقورا تاي اوكي دي سايه اما ايه كمان انا قلت دينا ولينا كمين مريا دانما أجيجا لفسي نما الرفس ما جري ولينا الرا كرا وانغو نسا وماز مبروكين كوني نما هايو غدا ومن سيكو مندوق ابودا نما سيرا في هير دبيس بيكو الراتا كمالي انا غبوسي اولين ديبسا مترتك اجبات دوما اممان تبوا يت اورومون ريففرا تربا غرغلچني يد اورومون اماس خنافي مي اني كون هايا لو ترتك مي اسا اولغلچ كمالين دي ما في جالتمان بيتن ابو معاذ دلغا ساني سنتني مولين بيكنا akkasuma obboleessa keenya Kamal Abdullas isinisin beeyta waliin beeyna yeroo dheeraadhaaf garee shahaadaa garee isaa irratti daawaa godhanii fi akkasuma nutis irra dhannee barannuu fi dhageeffannu irra deddeebiidhaan arrabsuu isaanii isinis ni beeytanii kanarraa kan ka'e rakkinni ati Ustaaz Abu Maaz irraa addatti qabduu fi garee shahaadaa irraa addatti ati qabdu maali dhagaafii jennu gaafannee wal dhagahuu dadhabne Kamal faana namni kun hundi ragaa namni 708 kun ragaadha halkan guutuu akka itti bullee mee waan kana isa akka manguddoo si komandootti akka nama hayyuu lafa bulee tokkotti wal dhabbee gidduu kanatti argame laalaati nuuf araarsaadha dubbiin gabaabbiin tana fakkaatti ammoo dubbii bal'oodha waan hafte irra isin dabala ho'a argitan warri mana jedhani nuun jedhan argitan warri mana keessa argitan amtarre anille ka himantama amti bere amma dhugaa ambayo wana manjanan argitanin dhugama ambaati waakuma sirni ne waa jedhu oromoon aadaa oromooti argita waliin jedhanii waan dubban aadamatu akkasi ka argitanii jenna ninjaarra warri mana keessa jirtan okay argine itti deemaa jettammoo argine billaa argine itti deemaa jenna argine itti deemaa jenna akkana jettanii amma wanni kun obboleessi kenna dare jechuun dhugaa abboo yaansi tanagaa haa taatu jennaan mooftuun illee jalaan jirtii jedhe jedhanii namichi amma wanni beeytanii wanni tokko wanni beekamuu qabu miidiyaan kun waan nun goone illee hin qabu wanni inni finne illee hin qabu akkuma mucattiitu abba bilbileetti nikaa naa hidhi jennaan gaafa torbee silaa nikaan gahu lakki abbaa kiyya waan sanii wal dhabne mee nikaa sanirraa unaa jennaan bada mucattiitiyya ufumaa fidattee ufumaa lixatteenii jedhe wanni tokko wanni beekamuu qabu wanni miidiyaan kun waallee fida waallee fixa ama wanni jechoo qabu yoo akka obboleessi kenna heedar jedhanitti wanni kun ana as durallee baay'ee garaana nyaateera haqiiqama dubbii isiniin jedha osoo wanti godhullee hin taane maaliif ennaan wanni kun osoo laallamee bilchinnaan
keessaan fixameetu bareeda nama asirratti yaada kana san jechoo namni gariin obboleeyyan teenna warra garee shahaadaa kana warra sappoorti godhu ajjala jira namni gariin warra obboleessa keenna abbaa Kingi Kamaaliin sappoorti godhu jira amma jidduu kanatti aayyaallee dhugaa abbaallee dhugaa aanan kana jidduunnatu dhugaa sani anama yaada kiyya kennachoo osoo hin taane waan kana bilchinnaan akka hundee waan kanaa dhaabatu obboleessa kenna ustaaz Awwal Fallee Abu Farhaan Fallee laalanii waan kana jidduutti osoo falli bu'ee Haydarii kiyya akkastu bareeda keessaa waan kana bilchinnaan osoo fixanii turre bareeda maaliif jennaan sababni isaa nuti diinaan kennallee diinaa naamusaati miidiyaa kanarra islaamni carlaan hin jiru warroota faallaa kenna deemu jira wanni kun qeeqa hedduutu nurratti deema waan ta'eef yoo gamaa gamana waa walitti darbatan warruu keessoo isaaniitiin walii nagahan qaba waan jedhamutu haasama lammaffaa akka sabaatitti illee sabni keenya saba ilaameedhaan waa laalee waa fixu malee saba ammas waa walitti buusuuf yookaan ajandaa wahii uumuuf karoorallee kaayoollee qabuu miti waan ta'eef waan kana osoo bilchinnaan gadi bu'anii laalanii fixaniitu bareeda jechoo barbaadeeti ayin gabaabdumatti anamma asirratti yaada nan laallatu kaa'uu hin dadhabne wanni kun fagaatee jira keessi isaa wal gamaa gamanaayyuu waa walitti darbannaan kun baay'atee jira qaqqabata kana allachi fidaa jetti Oromoo yoo mammaayitu wanni kun gadi hin dhaabatu ammas yoo deemaa jedhe warroota saba amantaa biraa keessa jirullee amantaa keenya kanallee busheessatti deemutti jira ani waan kana wallahi dhugama haqiiqatti silaa nammiin gugurdaan asirraa miidiyaa irraa qabnu akka ustaaz Sheek Riyaad Fallee asiin durallee gaaf tokko waan kana haasofnee turre finnaawaa jedhanii haasahanii turanii nammiin hedduun osoma hafixaniittu bareeda gadi keessaan bilchinnaan yoo obboleessa kenna ustaaz Kamaal illee taate namni amantii walitti qabna sabummaa walitti qabna yoo obboleeyyan teenna warroota waan gaarii hojjetaa jira rabbi jazaa haa deebuufi jalalleen taate warra waan gaarii hojjetaa jiru waa mara walitti qabna kana muranii kamiin fincaa'an jette jedhanii akka waan dhiirsaa yaaddeenna fakkaata maraayyuu gamaa gamanatti gatuu akka kiyyatti hin ta'u maaliif namni kun martuu aqlii qaba yoo rakkoon obboleeyyan teenne birallee jiraate dhaabadhaa yoo jenne jarri nama womaa nun bassanii haquma namatti himan yoo ustaaz Kamaal illee taate innillee nama haquma itti himan wanni haqaan alaan jiru sabni keenya warni rabbiin duuboo isaa badhisee asiin ga'eef saba haqa haasawu akka sabaatitti illee amantiin keenyallee amantii haqarratti hundaa'e amantii kalee nam tokkoon ka'ee dhaalama gahe maaliif waan haqarra hundaa'eef haqa ibalutti illee ustaaz Abu Mu'aazitti illee yoo himan Sheek Kamaalitti illee yoo himan homaa nama hin godhu namni ilma namaati haqa ilma namaa kamitti yoo himani dhugaa nama liqimsiisanii haqa namatti himanii amma laal dubbii gamaa gamanaa walitti darbatan osoo hin taane waan duubaan jirutu xiqqoo nama rakkisa maaliif jennaan yoo adda Sheek Kamaal waa dubbate jechi Sheek Kamaal keessaa bahu bahaa seensa seena yoo ustaaz Abu Mu'aaz illee waa dubbatan jechi isaan keessaa bahu bahaa dhiha seena wanni bahaa dhiha seenu kana daa'imatu caqasaa niititu ijoolleetuuf caqasaa guddatu caqasaa xiqqatu caqasa dubbiin sun nama jallisutu mala amantii kanas saba kanas karaan taane oofutu mala waan ta'eef obboleessa kiyya Sheek Abu Mu'aaz waan kana bilchinnaan osoo laalanii Sheek Kamaal illee dhaabatanii akkuma mana Haydar nama dabalattanii wallahi waan kana keessaan osoo nurraa fixanii xura bareedan maa nama yakkaa qaba akkuma sirna gadaa Oromootti yakkaa itti yakkanii kun waan aadaa keenyaatti ittiin bulmaataati itti yakkisiisaniitu osoo nurraa fixanii bareeda jechuu barbaadeeti ayyaada gabaabaan kanuma. Galatuma ustaza keenya argita warri mana jiran gara tokko goreeti waa jechuun dadhabne yookiin ilmi namaa haqarra dhaabatee waa jechuun dadhabu haa ta'u wanni kun waan tutture tiruun gaafa bubbultee hidda godhatte akkuma Oromoon jedhan sani wanni kun nuun tolu mee bilchinnaan maarree ustaza keenya elmee waa tokko nafsee teenna laallu amantii keenya bareedaa saniif sirna saba keenyaa bareedaa san laallee nafsee teenna tana sakaallee nu martu
osoo waan kana ofirraa fidhee nu bareedan tahuu jechuu barbaadeen. Mabruuki baay'ee galatoome dhugaa rabbi. Hayyoota miidiyaa kana gubbaadha qabnu keessaa ka'an beeku sihi ulfaadhu rabbi sirraa haa jaallatu. I think wanni dubbii kanan bulchinaa hin laallaa bal'isnee laalla wanni jettaniif illee akka dubbiin tun dhugaadhaan lafeedhaan dhumattuuf waan barbaaddaniif malee osoo akka nama tokko tokko miidiyaa ajandaa barbaada ta'ee asumarratti eegaltan mallattoo dubbii kana sirreessuu fi qaceelchuudhaa jedheesin yaada ulfaadha rabbi umrii fi beekumsa duraan daran dachaa isin yaada bolu jechaa waa isin jettan akka mataa kiyyaatti nama asirratti nama dhabee naan dubbachuu jira malee tokkoffaa himatamaadha lammaffaa arraabsamaadha sadaffaa warra garee shahaadaa isa warra wajjuma arraabsamuu jira gara tokkoon ufii kiyyaafuu warra inni arraabsu ammoo malli biraa waan hin jirreef bakka kana bu'ee haasa'uu jira. Hayyee waan nu gootan ustaaza kiyya qaali mabruuki dubbii isin kennine haga dubbii isin nama barbaaddan manguddoo yaamattanii bakka barbaaddanitti onlaayinii ta'e ooflaayinii ta'e isin sirreessitanitti nama 600-700 kanarratti dubbii isin kennina hanga gaafa dubbiin dhumattee gara baatutti aga dubbii teessan waan isin gootanitti amaana rabbi maqaa ustaaz Abu Muaz maqaa garee shahaadaatii fi jam'aa kennaa akkan tuqne kana ofattu ni hima akka yaadaatti namni 700 as gubbaa jirta yoo jiraatan namni sagalee kiyya kan dhageettan hundi keessa ragaa taatanii warri dhageettanii ragaa taatan lakkoofsa tokko barreessa yoo Haydar ka waa dubbatu taate Abu Muaz waa dubbatu taate gaafa dubbiin dhumatutti sagaleen riikaardii haa ta'u viidiyoo haa waraabbamu akka ragaatti haadhi namni achi as waa dubbatu namni ragaa baata namni rabbii guyyaa qiyaamaatti amanna jettan ragaa baana warri jettan warri yaadni isinii ta'u lakkoofsa tokko barreessa ayyaanni kiyya kana mabruuki. Ayyee bareeda ustaaz Kamaaliin dubbattanii amma illee wanni tokko wanni jiru jaarsa tokkotu kenna gaangee leenjisaniif durba gizee buta uduma nama dhiittutti dhaqanii jedhan. Maaliif dubbii nama dhiibattullee dubbii jabdullee namni akkanumatti osoma gamaa gamanaallee qaalicha tokkotu nama dhibaa wanni ummata kanaa jedhe maali jennaan ganaman kagatti galgala amantii jedhe yaani namni gizee jalqaba haraaraa wadhabiinsaa himatu namni martuu anatu balleessee hin jedhu ana haqa qabaa jedha garuu gulaalanii gamaa gamana yoo baasan hayti ni mul'atti amma ustaazni illee nun dhiibatanii sheek Kamaal illee nun dhiibatanii numatti as kennanii hin finna walumaanee Haydar amma bakka kana atillee jaarsuma taateen as galtee abbaan Abdallaa illee nama dabalannee waan kanan finna bi'iznillaahi jiini keessa jirullee ja'a guddaadha akka findu sheek Kamaal illee waan kanarratti yoo yaada bidhaallee ka qabaatan taate yaada faallaa kanaa gaafuma san bakka sanitti yoo isin waa gaafatan waa jettanii amma nagaha hambaa jetti Oromoon nagaha hambaa nu as kenna hin finna tanuma waan bidhaatti amma akhiraan jedhatan illee inarraan dagatina achi asin namni ka waliif hin barbaanne anama karaa deemaa jirallee waamichi tokko ergaa tokko isin dabarfatu barbaade an dubbiin mabruukiin jedhe jazaa khala khair beekan nama keessa jiraatun sirri wanna garee fi aasaa turre anaaf qoosuma bakka hayti namaan jirretti dubbii kenni Abu Muaz maasi godhe wanni jedhamu naagan liqinfamuu dide nama dhugaa nama argu biratti dhugaa nama dubbatamti asin durallee isinitti madhee jira Abu Mabruukillee namoonni hedduu rakkoo teena tana quba qabdanii rakkoon tun rakkoo qoosa gastitti dubbataniimi allubbuu itti dhabee ummata kana keessatti miidhama guddaa aarsaan kafalee jara kanaa miti warra amma jara faarsu kanaa miti nama alaa kalafalle ka miidiyaa quban qabnellee hisaaba kiyyarratti sheekotuma gurguddollee affeeradhee rakkoo tana kennadha yookaan wakabama miidiyaa takka muutii na godha takka ganna darba an daa'imaa miti yoo Abu Muaz islaamummaan kabajamanillee islaamummaan kabajamuu qaba waan an hin jenne waan an iyyaane narratti taphata sigalee kana zulmii narratti roorrisurra yoo dhugaa islaamummaan isin quuyitu yoo miidhamni obboleessa keessanii isin quuqe nama naa dabala nama miidiyaatiyyuu miti sheekota gurguddoo hisaaba kiyyarratti maazuumiin taane dhugaa dhukkuba iddoo teenna jiru kana gadi fageessitanii yoo kafittan holii naqalchiisa qalmaanatti mura ani qaxxaama fudhatuuf an qophiidha kararra jiraan na offolchitanii yaada kiyya xumura dheeraa. Hayyee ulfaadha galatoma ustaaz Abu Muaz kennanne Sheek Kamaalii akka aadaa Oromootti isinoo maal jettan nagaha keessan kana walumaan
Ni barbaanna moo hin barbaannu? Waa takka nagaa ni barbaanna waa takkaani jechuun akkuma feetettu har'aa miti dur irraayisi himannaanii fi dubbiin xiqqoo fi guddoon qabdu jedhanii adasni waan dhuufuunis akkasuma birrii namni hatus xiqqoo fi guddoon qabdu jedhan hattuunis hattuma jedhanii mataa maalis mataa takka haqni isaa qaqaba jedhanii xiqqaa guddaattus waa takka halan wasaalan yoo sanumattuu kan dhaabbatu taate godhamte asiin durallee seerriyaat godhee fafachiisee fixeetuma waan ni jedhee beena inshallah ulfaadha galatooma arabnu agarru gaafa sirna goonee bakka isin itti waamannetti nuu dhuftanii abdii isin mararraayyuu qabna heedar haji argitani ka amma warri gamaa gamanaayyuu ka kennatan haa ulfaatanii jazaa rabbi haa deebi'uufi amma wanni barbaachisu keessaa wal argineet guyyaa godhanna nama dabaluu barbaannullee daballeetti